Binzeeliin doonii natti garagalee binzeeliin kun humnaa ol na gubee obsana fixachiisee silaas du'aan jira odeetuma nan saanxaa kiyyaaf bilbila kiyya ofumatti raddeetiin baarumatu taale beektaa. Gaafa kana daakee kalas akka daqiiqaa 10 olii yoo xiqqaate akka daqiiqaa 20 olii ergin daakee ka'e xiqqoo miilli kiyya lafa qaqqabee miilli koo gaafa lafa qaqqabu bakka abdiidhuma horadheetiin amma ijoollee dudduuba kootti jiranu yeroo baariin liqimsu usaa yeroo wal ba'e immoo ijoollee waama itti seenaanii baatu hin jedha beektaa. Ijoolleen bakka itti seenuu sodaatte namni illee doonii sana keessatti duddu'eeraa dubartoonni utuma achi keessa jiru du'anii beektaa. Bakka ijoolleen kanumaan sammuun isaanii xiqqoon tinaa ta'ee weeraree doonii dhumarraa iyyaa jiru dooniin utuunan keessa yeroo tokko galabbatamee lammaffaa gaafa inni galabbatamuuf jedhu ofii kiyyaafan utaale binzeellis of sana fixachiisee laakiin gaafan dhufee bahu ijoollee Arsii nama 10 fi Jimmaa nama 4 waliin ba'ee. Bakka walumaa gala nama 14 yeroo sanatti lubbuudhaan baanee hanga sa'aatii 2tti nyaatamne sa'a 4tti baane beektaa sa'a 10 kan sa'a 4 jechuudha fajiriidhaa ga'uu ka'e jechuudha. Gaafa nan ba'ee intinaa jedhu sagaleen ijoollee inuma jira bahara kana keessallee danaazaan baay'eetu jira beektaa. Kalas namni kana sana itti olii beekuu hin dandeessu hunduu lubbuudhaa bakka akkasitti rabbiin nu baasee siin jechuudha. Sila dooniin maal taate shifeeraatu dadhabe moo in tabalaashaati? Maal sitti fakkaate dooniin kun gaafa adan irraa kaanee jennu sa'aatii 8 deemne yaaddeettaa baara Jibuutii kan namni sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 4tti kan namni bahu sa'aatii 8 karaa imallee beektaa. Kan halkan sa'a 7dhaaf daqiiqaa 23tti doonii yaabbannee jenne sa'a itiniinitti dhufnee daarii baane beektaa. Gaafa dhufnee daariitti as baanee jennu maal godhan sitti fakkaate mucaan ijoollee wayitiin bu'aa laalaa jenneen beektaa miizaana kanan eegaa jira walakkeessa taa'ee beektaa doonii kana jechuudha. Dooniin gaafa lafa qabu doonii lafa qabeeraa bu'aa laalaa innee ijoolleen bu'anii gaafa ilaalame bishaan gurmuu nama ga'a beektaa gateettii kana jechuudha. Ijoolleen lakkii kunii beekee ammas immoo filafiitiin keenya saaraadha. Saaraaf baara immoo halkan addan beektu sii galee hurriidha waan ta'eef lamman saatu jechuudha. Baaruma sitti fakkaata yeroo laaltu sii galaa. Ijoollee yeroo buutee laaltu bishaan gateettiidha lakkii baara walakkaatti nu buusaa jira namichi hin buunu jedhee ijoolleen zahamaa godhee iyye beektaa. Kana gidduudhaan Affaariin baaraa hiliin dhufanii doonii kana qabani sii galaa. Nuyin hin bu'inaa nuun jedhanii akka nama nuu yaadeetti doonii finyoo lafa buusee lafa keessatti hidhee jiru finyoo sana haadaan kutanii haada sana kutanii jechuudha. Qayi masqaliin Affaarii moo? Affaariin kan intinaan sun warri baara hiliin kun jechuudha warri kan mootummaa kun warra daldala seeraan alaa kana hojjetu warri barbaadan kuni akka nama nuuf yaadeetti doonii lafatti hidhame kana finyoo isaa kutanii mataa doonii ofiitiif doonii keenyaa sana walitti qabanii deemu beektaa. Nuyiif yaadan jennee yaanna beektaa sammuu keenya keessa lakkaa jarri doonii achi nuun cunqursanii dooniin immoo amalasii keessaa gaafa hidhaatti hiikamte baara keessa achi deemti malee as hin baatu beeki. Dooniin kun baara keessa achi deemte beektaa lakkaa gaafa nan yaadu dooniin kun jallateeraa jarri kun doonii kana gannuun dhiisaniiru sii galaa. Dooniin baara keessa achi kutten jettuu reeta galbatamte gaafa yeroo tokko garagaltu baara kana keessa gad deebinee godhadhanne yeroo deebinu bakka sammuun keenya tuqame beektaa. Shifeertichoo maal ta'e kaa'oof motoraan kaasu? Matoora maal kaasaree matoorri fayyaansaa galabbatamee yoo matoorri bishaan keessatti maaltu sii qaalamu? Eega jarri haada lafatti hidhame san kutte achi bishaan kee deemee booda dooniin kufte jechuudha. Dooniin kufte. Khalaas. Jarri yoo isin biran jiru warri jarri sun. Jarri sun gaafuma baara keessatti nu fageessan ofii isaaniitii doonii isaaniitii gannu dhiisanii ofii nurraa deebi'anii beektaa akka waan dadhabaniitti. Kalas keenya dooniin baara keessa kuttee kalas baarii namarra garagalee jechuudha.